فوزي اللي هندي كينيا ترى سلام سنين جنة أما كانت تمانين هذا فوزيات سنة برسل. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي التنبيه بس ربي موجي أكلان نجاي قوت النجاي قالت إيسا الحمد لله دچا قدرة قالت إيسا قالفنا قالت نسام بدينا مللي كسمت نها كاي نها جرا جسوا وقا قوت اللي تنها ده بيسو جتشو بربادتي أما موتو إسنس بقى جرا تاني بقى إسنين جاي أكو مسيري دچا جرا دا أملي كقالوا الدنيا اللي ربنا قال سنها قالتو كتير الدنيا اللي رزقي كسبنا قولي رب جوانت سنها قصتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمارك فوني كوجمتوتا دعوتوتا آشا عندك ديرتو أكم جرتن نجا جرا الحمد لله رب العالمين. دعوتوتا كنا كنا يوم رمضان بقيت سينجين ونجتا يوم موتو وار رمضان ما فطرة كبرت رفتنا نجتني جرتني أرح قدندين وان سلا رمضان رتب برباجسو تكو كبرت في جرا سينجر دعوتوتا كنا أنا بيتشامي تنام نيرو باي سينجا فتن هدو تروفا جرا kana jecha isin immoo share like subscribe gochuudhaan nu jajjabeessuun irraanfatina isiniin jedha. Daawwattoota keenyaa nyaata osoo hin taane waanuma ani fuxura irratti waan takka waan dhugamtu waan mootuyyuu akkasuma furaniin qaqamma samuutichaa qabadhee ni dhufee daawwattoota keenyaa kunuutti mutu biyya keenya illee haala kanaan bareedaa kanuma akka biyya arabaa san isiniin jedha. Daawwattoota keenyaa warri hababii akka malee jaalattanillee hababillee ni jira kachabillee ani beentullee wanni hunduu ni jira isiniin jedha. Daawwattoota keenyaa koottaa haa furru sooma isiniin jedha. Asitti immoo wal danfisuudha. daawwattoota keenya eenyu jira yoo jettan gizimsan solaaltanii baay'ee bareeda ta'a isiniin jedha. Daawwattoota keenya nama hedduu seensisee isin agarsiisaa sooma akka waan akka har'a jammarreetti nu gammachiisaa jira jechuudha. Daawwattoota keenya kana jecha amma oduu isinitti hin baay'isu kallattimaaniin namoota garanatti affeerataniin hunduyyuu du'aa illee godhanii soomallee furanii waa hedduutu jira be'anii proogiraamii hedduutu as keessa jira. Haga dhuma viidiyoo keenya nu wajjin tura isiniin jedha. kallattimaaniin keessummaa kenna garanatti isin waama nu wajji tura. Yalla tokko faratti abbaan mammee gara madirakii yookaan gara iddoo fuxura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheekin dhufanii ta'anii. Ayyee Ramadan mabruk. Ayyee Ramadan mubarak. Mubarak. Yalla. Amma haati Fooziyaa dhufanii kunoo kallattimaan achi warraan goraati. Koota achi tarataa. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Haati Fooziyaa deebi'anii dhufan kun akkanatti qabarra dheengaddaami beeytanii haadha Fooziyaa wal beeytaniini deebi'anii dhufanii haadha Fooziyaa bichaa miti Fooziyaa illee ni dhufti. Yalla Fooziyaa yalla. Goozu. Achirraan guri deemta. Achirraan gootas. Yalla. Eeywa Fooziyaan eessa baddeera jettan kallattimaan Fooziyaan kun hojii keessan dura dhufte dib jette. Teettee jirti sababa Fooziyaan baddeef illee dhawaata keessa isin timaa amma garuu dhufteerti kun Fooziyaa illee Fooziyaa bichaa miti namni wayii guyyama tokko bichaa kaameraa seerii namaaf jira yallaatillee kallattimaan Fooziyaatti ani qaxxale. Kun no takkallee ta'e ani guyyaa takka bichaa kaameraa seentee hafte ammaan deebitee dhuftee kun Fooziyaa bira gatteetteerti. Ammallee namni biraa kaafe ka isin eeydantu jira waan ta'eef tokko achumaan qaxxalee miiruu biraan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share, like, subscribe, saati. Ay mame. Baba ke biraan ta'i. Mamen takkuma share, like, subscribe isin jedhe salaam allee isin gaafate saalin jiru mamme bira ni beeytanii firdoosanii achumaan fiidee dhufte miiruu biraan gatteetteerti isin jedha. Daawwattoota keenya maashaallah tabaarakallaa viidiyoo keenya isin akkanaa kan akka isin barbaadanii beeka. Kunoo haala isin nu barbaadaniin akka isin akka itti nu dachaa nu barbaadaniin maatii muluu taanii mana muluu buunnee dhufnee jira isin jedha. Daawwattoota keenya anillee kaameraa keessa seenuun hawwisiise waan ta'eef amma kaameraa dhaabee zoorsee kallattimaan tokko keenya nu hunduu yaada isinii kenna. Haga dhuma viidiyoo keenya nu wajjin turu inni irraanfatina isin jedha. Daawwattoota keenya walti dachaan. Ati maamillee dhufaa jiranii istiidiyoon kan isiif qophaa'ellee akkasumatti. Ayyee daawwattoota keenya miizee dhabe malee akkana beelloo lafaan geelaa laaqame kana hunduu isinirraa turee amma akkamitti akkana deebi'a jedhee kunoo beelloo dhisiifadhee dhufee jira isiniin jedha. Daawwattoota keenya kallattimaaniin miizeen qabu kophaa kiyya asumaan kan ta'e jira. Kotta. Ayyee daawwattoota keenya amma deebinee waatii guutuun teennee jirra kallattimaanii muddamee. Muddame. Sirrii jirta istiidiyootti marraa jira waan ta'eef. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irra deebi'ee salaama rabbi isiniin jedha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya bara haaraa meeshaa wanta haaraa guyyaa raayyuu haaraa fi
akkuma san immoo waan haaraa fi waan baay'ee das nama jedhu qabannee dhiyaanna kabajamtoota daawwattoota keenya. Kadir family Asha inda Kadirtu immoo yeroo baay'ee maaliin beekamanii family isaanii qabatanii dhiyaatuun beekamu. Family isaanii qabatee dhufee jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya barri baranaa bara nagaa bara gammachuu bara jaalalaa akka isinii ta'uu fi hordoftoota keenya baay'ee akka isin yaaddan abdii guddaa isinirraa qaba. Tariitii keessan immoo dhuftanii yaa Kadir laashee deeshii akkasuma leesh maa tasawiin viidiyoo naan jechaa turtanii arabifa kana gaafa dirree Ashaa gaafa dhummoo maaliif viidiyoon hojjennee jechuudha jechaadhaan itti fakkaate. Kanaaf har'a immoo viidiyoo isinii mara jechuudha kabajamtoota keenya. Alhamdulillah inni guddaan isinii qabannee dhufne maa inni maatiin keenya maamiyyeen akka isin agartan asiin isin dubbisuu barbaadaa Firdoosan isin dubbisuu barbaaddi namni haarofni immoo as jira haati Fooziyaa keessummaa kabajaa qabannee isinii dhiyaannee irraa kanaan durallee haadha Fooziyaa isinis nu gaafataa turtanii. Fooziyaa arganii turanii namni addisii nama caalatti. Hatta nisillee arganiirani gaafa tokko dhuftee viidiyoo seetteerti jetteerti. Gaafa tokko biraan hojjette cuman baddee malee. Inni biraa immoo Fooziyaan baay'ee baddeerti jechuudha. Viidiyoo hojjechuu dhiisteerti. Sababni isaas chaanaalli isii yeroodhaaf xiqqishoo sirrii miti isa sirreessaa irra jechuudha. Isillee immoo jidduudhaan warra bira galtellee maatillee ilaaltee deebite amma garuu dachaanii kun isin hin jenne nuuyyuu baay'ee hojjetaa jiru viidiyoo meeshaa mana viidiyoo akkam har'a hojjennee kan hojjetaa jirru amma achiin garuu itti dachaanii isin hin jenne daawwattoota keenya amma kanatti manaatti Fooziyaa ibsan kabajamtoota daawwattoota keenya haati Fooziyaa salaama isiniin jedhanii raawwatanii namni birallee Fooziyaa illee hundi keenya tartara salaama isiniin jenna amma kallattii maaliin haadha Fooziyaatti isin dabarsin. الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربي التردي بس ربي موجي أكران نجاي قوت النجاي قالت إيسا الحمد لله دچا دچا قدرة قالت إيسا قالفنا قال النساء بدينا مللي كسمت نها كاي نها جرا تيسو وقا قوت اللي تنها دي بيسو جتشو بربادتي أما موتو إسنس بقى جرا تاني بقى إسنين جاي أكون سريتي دچا دچا جرا دا أملي كقالوا الدنيا اللي ربنا قال إسنها قالتشو كتير تاني اللي رزقي كسبنا قولي رب بتشوفت إسنها قصتو جيني بنمو جيني رحمة ترى من كورب تاسسو والله دچا جي أكرر رانا ما قمتشو وهندا إن التاني سلي قلتشتاني إتلي سندي بس رب سنها قلو رب سنها كايو آمين آمين دچا نمني ديك أنجن قد أنجن كأسلي خبر اللي تقوما ربي رحمة تاتني سنها لالو جكيري تني سنها لالو إجكيري سنها ملا تجيني كل كيري لا وهندا نو كيرين ديما وأنا مرانو رزق اللي بل إنه وهندا تو رزقين بلو تاتي ديمتي أكسبت رب سنها والله إكا قد كيسني فياك إني هك كيسني فياك إني وان كيسن دلقات دانقا انجرات دانقا انبايا قالا دچاني دچا قلان اللي سنين دقني والله بالله دچا رب رزقي سني بني رب سنها كاوي جچون دقني الحمد لله رب العالمين هم اللي جرادا وان كيسن دلقات دا فيا أرقاتا أكما دكا قد آش اللي أبا مان اللي لالتن كانت إجا كيرتي لالتن إجي كيري سنها لالتو ربي جرحمتات نسنا ملة ملائكة ربي سنها تويتو توي رحمتك سجرات داجين كل سنة توي تجوا بربادتين. أيه هاتي Fooziyaa دعائي أجايبا نقولني إنسان اللي ربي سانا كبجو ربي سانا الفيسو وانجي كرمضان كبربنا ماركت ربي سانا تسو عمري إنسان اللي بسم الله الرحمن الرحيم ربي إيرتو ساني هابدو فيا إنساني فيا بشان ربي هاتا يسو في جتشا أما مدركي إنجر عايشة في Fooziyaa ديما جرا عشان جرك مرة هذا Fooziyaan maaliif akka badde amma hoo gara hunduraa viidiyoo hojjechuuf akkami karoora qabdi kana viidiyoo Fooziyaan irraa eegamaa daawwattoota irraa baddee sii gaafataa jira waan ta'eef jette abaan sanjaas qaba kabajamtoota daawwattoota keenya namni dhiisedha. Ati dubbadhe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan jirtan kabajamtoota daawwattoota keenyaa irra deebi'ee dhufnee ramaatii guutuudhaani. Biyya deemee isinirraa badee nagaruutu isinirraa baduu biyyaaf baay'ee dhiifama naaf godha. Gara daawwata. Gara fuulduraa hoo. Maal yaadni jiru? Viidiyoo keessanii beekanii bareeda qabadhee isin jiru guddaa isheen bahu deemtu gadi.
waan garuu sirriidhaan dhagayamu sirriitti sagalee kaasee fi hayyeedha wantoota kennaa warra kiyya bira galee maatii birallee galee kana kanaaf hin badee amma garuu deebi'ee jira firaankii kiyya san dhibeetanii ramadaan kun haa bayu malee dhukkee irraa kaasaa jechaa jirti ni laalla inshaallah isiniin jenna daawwattoota kenna nama biraa darraallee miti Aisha barra hojjechaa jira jirti. Aisha barra hojjeta yaa saarfatee fi hunda malee kan darratti hojjete jecha Aisha barra hojjedha hanga biraatiyyuu miti fayyadamaadha. hayyee meeru salaamu alaikum jedhatillee daawwattoota kenna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa fayyaa jirtanii. Anulee dhufuu dha nasimatanii. Daawwattoota kennaa nam tokko gizee anillee gizee jalqabaatu gizee viidiyoo jedhu jechuudha akkuma isii kana salaama jedhee waa maal jedhee rakkadha jechuudha. Amma garuu isiin haaraa waan taate fi hojii anuyyuu irratti haganaa yaasoo jammarte namni hunduu irratti jajjabaata jechuudha. Amma sooma qabannee jirra nyaataa jirra dhugaa jirra haa nyaannu haa dhufu isiniin jenna daawwattoota kenna isinillee warri mana maadaamii jiraattanii hojjetaa nyaataa jiraattan ergaa isaanii bichaa osoo hin taane waan argatan hunda afaan darbata nyaataa dhugaa hojjedha nama nyaatatu iyyuu hojii danda'a isiniin jedha daawwattoota kenna. Yoo isin dorgatan immootu maal inni keessaan uffata sun yuunifoorm irraa TikTok irratti ilaaltee yoo isinitti ka kennuuti dantaati jechuudha. Yuunifoormii keessa kaadha irraan fittiidha jalaan fittiidha waa isin fattasiimi akkasitti ol baati gurfaa keessan galaa nyaadhaa isiniin jira kabajamtoota kenna. Akka ofiin isin miini haati teessan teessin laaltu isin bira hin jirtu abbaan keessan isin bira hin jiru. Wallahi yoo keessa bicha simbira jira rabbi mo simbira hajiraatu isin gargaaru isin jenna yoo mootu meeshaa dhiquun yeroo isinitti baay'atee yoo meeshaa kaasuun isinitti baay'atee mootu maal akka gotuun beektan takka keessaa cabsaa sabaatti guyyaa 30 taati homa keessaa kan darbee laa baraamee akkas hin jenna suwaan miidhaa wayita ragayuuf waan illee jarrilee odoonni taatu san jarrilee beektu sanii miti haraawwanni jettanii hin dhiqanii meeshaa hin dhiqna maali goona jedhaati akka namaa fudhadhaati xiqqoo xiqqoo akka wanni hin jenne goota maliitan sanitti akkas godhaa jedha malee waan cabsaatitti na jalaan deemina waan cabsaa rabbi isinii haa didu waan hin taane rabbi isinii jalaa haa kaayu karaa keetii isin haa marra'u kolfaaf jedhanii abbaan maammee kana dhugaaf hin jedhani xiqqoomallee barfuudha maadaamni isin xiqqoo isin wanti jettaniif kana ammoo namaa miti rabbiin sharra abdaan isin haa eegu wanna biraati rabbi sinaa eegu sharra abdaan isin haa eegu fayyaa ta'a akka gaarii jiraadha rabbi fayyaa isinii haa kennu ijoollee tenoora si tutturtanii immoo xiqqoo xaaratanii jetta waggaa har'aa qulfii keessan qabatanii galtanii mana keessanitti nama sun rabbi sinaa ta'isu warri immoo ganaa xaaratuu barbaadanii fi achi turuu barbaadanillee rabbiin dalagallee isinitti laaffisee yaadamurata keessa rabbi sinii haa ga'u jechaa haramallee isinitti laaffisee nullee immoo nama dhufee amiin illee dhaabbatee hajji immoo wajjin hajji rabbi nu haa ta'isu jechaa yookiin waggaa tana yookiin immoo hajji dhuftu hojii hajji namaatu beekaa miti akkasuma misaa abdii rabbi ana akkasin jira garuu yaada qabna rabbitti haa guutu rabbitti haa guutu waan akkasiiti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh soomana bareedaa soomana gaarii soomana milki rabbi isin haa taasisu wanti muqaba goona Anda itare? Egaa shammeenin dhaqaa hordoftoota keenya itti siqeetti xiqqoo itti haasaa jetti. Maal itti haasaa wadda maal itti haasaa? Wada hayyee daawwattoota keenya anammoo waan isinitti hin jiru. Inni daawwattoota keenya mee ilaalame akka nama asxirri jechuudhaan faabittinni jechuu kiyyaaf yaada naa kennaa isiniin jechuu hin dhufe. Ni bareeda maashaallah. Silaatiin fokkattanaan jettaami. Hayyee daawwattoota keenya kana osoo hin taane ani qalbii hin isiniin jechaa jira kana jechuudha. Haati Foozii anu bira jirtan ni beektanii namoonni tokko tokko nama birrinatti erganii warri meeshaa bitatan jechuudha. Na biraa qabantu jira. Mucayyoon takka jechuudha. Fixrii namaaf naa kennaan jette jira. Fiqaadanyaa yoo kataatu taate jechuudha. Haati Foozii anu bira jirti nama soomu nama salaatu isiidhaaf kennuu barbaada. Namni birallee immoo soomni bahuuf deemaa jira. Warri fixrii kennachuu barbaadan kallattimaan haadha Foozii ati kennuu dandeettan isiniin jechuu barbaade daawwattoota keenya. Kuni garuu ani yaada kiyyaa fedhii keessaniini dirqama osoo hin taane akka yaadatitti isinii dhiyeesse
يعني كيسر ريو جتن لس ريمتيو جتن لس مفتي كيسر نزين جرا دا أوتو كومنت تكينا كما كنا قلتا كدتي واتساب دا دفو دندتني لكوس نبيل كينا مو دوا سجل ترباتا في تربا جهاتا في سجل جهاتا في جا شانتا مكين جرا دا أوتو تكينا كنا واتساب دفو دندتني يرو باي ممكن واتساب تيجي يرفتن رباي في لسما توساني تلي ما يصير كذي ولا أستغفر الله أيه دا أوتو تكينا عندما هو يعني يعني كي كانوا ما أجمع نوجي تروح كيساني قطة سنكرة تفنى فيديو برا كمان قلت ريبنو تات فوزي لقى أسجرتو نوجي ديفيتين هندرو ديفينا سنينجا ندا أوتو تكينا قالوا سمعنا كيسان قال الله اللي تي كانوا ملو توري هنا أكمل تكسين نسمع ترى أكمل تكسين لايك نوجو تلا اللي تنين دچاره سنينجا ندا أوتو تكينا يوكان جوام بندك ما برنه أكاديمينو لايك يصير تنقول كودري هيا ما تمر جرا كمان نوجي تروح كيسان يقالتوا ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسم مانجن جرامي كذا هلو السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام